macaafa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Huuba isa ija obboleessaa keetii keessatti amma quba qabdu isa ija kee keessa jirutti quba hin qabdu jedha. Asuma nageenyiif araarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Uummata TikTok irra jirtan hundumti keessanuu ijoollee TikTok akkoo jala jirtan. Nagaa jirtu ani nagaa koodha. Obboleettii koo gaafii nagaafachuu keetti galatoome baay'een si jaaladha. Baay'een si kabajama. Kanaatum gaafii akkana namoota nu gaafatan dhabnee rakkanne waan ta'eef. Sa'aatii kanatti isa barsiisu caala isa baratutu sammuu qaba. Isin galee barsiisonni barsiisanii gaafii kana gaafachuu caala ijoollee keenya surree uffatan taazzabuu fi galammaxuu fi tuffachuudha kan isaan filatan. Isin galee maaliif akka isaan surree uffatan illee gaafachuu warreen hin dandeenye barsiisota ta'anii garuu tuffachuu eebeloo akkasii tuffatti jedhanii isa tokkotti himanii maqaa nama sanaa balleessuu kan isaan jaallatan. Maaliif akka isheen uffattu gaafachuu caala jechuudha. Baay'een si galateeffadha obboleettii koo. Tokkoffaa nuyi kan jirru bakka hojiiti. Bakka hojii keenyaatti kan nuuf fakkadamu surree qofaadha. Yeroo baay'ee uffata qamisii ni qabna. Garuu qamisii uffachuun nuuf hin fakkadamu. Isin galee yeroo kadhannaa in uffanna. Kana jechuun immoo sa'aatii kadhannaa hundumaayyuu nuti viidiyoo of waraabneef gadhiisna jechuu miti. Sa'aatii kadhannaa nuti kan godhannu sa'aatii kadhannaati. Kanarraa kan hafe garuu surree kadheen jira jedhaan kadhannaan dhiisu. Faarfachuu sin dhiisu. Viidiyoo waraabuu sin dhiisu. Miknaatum haalli nuti jiruu fi bakki nuti jirru nuuf hin mijatu waan ta'eef. Nuti immoo iddoo lanirra doobulantu caala jedhu miti. Kanaaf waaqayyo haala nuti keessa jirruuf bakka nuti keessa jirru namoonni kan laalan gubbaa keetii. Inni garuu kan si ilaalu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa keessa laphee keetiiti jedha. Ata uyyuu malee waa'ee addunyaa dhiisaatii hojii koo duukaa bu'aa jedha. Nu illee odoo hojii waaqayyo duukaa buune baay'ee nutti tola. Garuu otoo hojii waaqayyo bicha duukaa buune jiraanna jennee biyya keenyaan baanu. Miknaatum jiraachuufis hojjechuu nu barbaachisa waan ta'eef biyya keenya erga baane immoo akka biyya sanaa fakkaannee jiraachuun dirqama keenya. Isin galee dirqama keenya jechuudha. Waan isaan nuun jedhan dhageenye nutu barbaacha dhufe isaan nu barbaacha dhufne waan ta'eef dhageenye jiraachuu dirqama keenya. Amantii keenya amma hin jijjiirreetti. Amantii keenya akka amma nu tuqnetti immoo waan isaan nuun jedhan goonee jiraachuuf of amansiifnee baane waan ta'eef ni goona. Amma waaqayyo kana keessaa nu baasutti. Inni kan biraa barsiisotaaf dhaamsina ni qabu jechuudha. Barsiisota baay'ee yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa jiran irratti tukuratiin isaanii jechuudha. Barsiisuudhaaf tukuratiin isaanii ijoollee biyya Arabaati. Isheen biyya Arabaa jirti akkasii too waldaarra barattu surree keewwattii too waldaarra barattu surreedhaan poosti godhii too waldaarra barattu mataa duwwaa faarfattii too akkas waldaa barattu baqa yeroo baay'ee surree keetti kan jedhan jiru. Eessa jiru jettanii gaafachuu qabdu. Maaliif uffattu jettanii itti siqxanii gaafachuu qabdu. Taazzabuu dursa. Yeroo baay'ee barsiisonni bitelee Itoophiyaa keessa jiranii ijoollee biyya Arabaa bichaadha. Obboleettii isaa akkoo barsiisaan tokko jechuudha. Barsiisaa mana amantaa tokko daaqoniin tokko obboleettii isaa isa bukkee jirtu akkoo isa bukkee wajjiniin teessee nyaattee dhuddu surree jiinsii keettee uffata asirratti keewwattee jirtu oshee deebisuu kan hin dandeenye miidiyaa irra ba'ee shamara biyya Arabaa maaf surree uffatti maaf akkasitti uffata keetti maaf surree keettee gadi baati jedhee barsiisa jechuudha. Jalqaba isa isaan bukkee jiru isa qullaa deemusan isa surree keettee deemusan isa silaa biyya isaa keessa jiru. Biyya isaa keessa jiru waan barbaade uffachuu danda'u sana otoo sirreessanii yeroo isaan sirreessan sana immoo nuufis viidiyoo waraabanii gadhiisanii nu illee biyya keenyatti gallee hawwii baay'eedhaan laphee keenya nagaan biyya keenyatti deebinee akka isaanii sanatti deebinee mana amantaa keenya deemuudha hawwiin keenya jechuudha. Yeroo baay'ee haadha manaa ofii surree keewwachuu dhowwuu kan hin dandeenye barsiisaa mana amantaa ta'e waldaarra bahee yookaan TikTok kanarra bahee surreen keewwatina maaliin ta'inaa jedhu barsiisonni baay'ee barsiisotaan taasisamu. In keewwatinaa caala maaliif keewwattuutu caala? Surreen keewwatinaa caala maaliif surree keewwattu? Rakkoon keessan maalidha? Dhimmi isin surree keewwattaniif maalidha jettanii gaafachuu isin barbaachisa. Barsiisonni baay'een immoo jiru. Barsiisota baay'een taasisabe jechuudha miidiyaa kanarratti. Barsiisota baay'een taasisabe. Yeroo baay'ee guyyaa Hiwudii tokkitti barsiisaa ta'e daaqonii ta'e qaddaasee barii beetakiristaanii dhaqee biyya isaa keessa taa'ee qaddasiisuu kan hin dandeenye kan barii rafutu galgala dhufee miidiyaa irra banee waldaarra taa'ee gaafa barsiisu eessatti baddanii eessa turtanii waldaa dhiiftanii iddoo bira dhaqxanii ijoolluma biyya Arabaa bichaa irratti tukuratiin keessa eessa dhaqxe caala maal taate laata in dhukkubee immoo hojii biizii godhe jettanii gaafachuutu caala. Nuti kan jiru mana haadha keenya yookiin abbaa keenyaa miti. Barsiisonni hedduu jechuudha kan inni isin taasisamu jechuudha. Nuyi kan kaanu akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 qixxee sa'aatii 11 kan deebinee rafnu halkan sa'aatii 6 dadhabuu dandeenya waldaarra seenu. Dirqama immoo ani waldaarra seenee kadhannaa gaggeessine jechuun ani waaqayyoo kadhanne jechuu miti. Dirqama ani waldaarra seeneen faarfanne jechuun ani waaqayyoo ni toon faarfatiin oole jechuu miti.
dirqama miti jechuudha waldaarra seenanii kana. Dirqamaan waldaarra seenanii macaaf quddisii hin dubbisne jechuun ani macaaf quddisii keessatti hin dubbisne jechuu miti. Maaliif namni kan laalu gubbaadha. Waaqayyo immoo kan laalu lapheedha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yeroo na kadhattu balbala isaa mana keessa na cufadhuuti jedhe. Balbala jechuun isa mana miidiyaa irratti dirqama namni nu beekuu hin qabu jechuudha. Kadhannaa godhuu keenyas faarfachuu keenyas dirqama miti jechuudha. Garuu barumsa namni tokko surree uffate gaafa faaruu gadhiisu namoonni yeroo baay'ee surree keewwatu garuu hin faqqadamuuf qamisiin garuu surree sana keewwatanii faarfachuu warreen sodaatan jiru. Garuu immoo dirqama ani surree waan an keewwadhuuf bakki ani jiru sa'aan limmi jenneef ani faaruun dhiisu kan waaqa galateeffachuun dhiisu nan faarfadha nan kadhadha. Amma waaqayyo kana keessaa na baase akkuma nama kamiyyuu uffadhee beeta kiristaanii deemee qamisii uffadhee kadhadhu sanatti amma waaqayyo nama sana na godhutti dirqama anis akkuma jiru sanatti kadhachuun qabaadha. Kan isin beekuu qabdan. Yeroo baay'ee barsiisonni baay'een jiru jechuudha. Waldaa irratti namni tokko bakka beeta kiristaanii tokko waldaa irratti yookiin miidiyaa kana irratti gargaaruu dhiisuu isaa immoo poostii yoo gochuu baate namni sun beeta kiristaanii hin gargaarre jedhama bakka. Namni sun waa'ee beeta kiristaanii gonkumaa asraat bukuraatii baasaa hin jiru jedhama. Namni tokko nama tokko yoo gargaare dirqama bakka namni sun gargaaramuusaa namni sun gargaaruusaa dirqama baasii miidiyaa kana irratti poostii gochuu qaba. Namni sun immoo waan sana poostii hin goone taanaan namni inni sun akka nama gargaaraa hin jirreetti kan laalamu jechuudha. Inni tokkoffaan macaafa Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistan maal jedhasiiti. Kan harki kee mirgaa godhe harki kee bitaan beekini. Namoonni na arganiif yookiin namoonni miidiyaa kanarraa na beekan gochaan ani godhe jechuuf yoo ta'e gooftaa kee Yesuus Kiristoos isa samaayii biratti gatiin qabu wanta ati gootu hunduu beekamtii lafa kana namoonni akkasii arganiif kan isin gargaartan jechuudha. Beeta kiristaanii gargaartanus ta'e namoota gargaartan dirqama miti. Ani beeta kiristaanii miidiyaa kanarraan hin gargaarre jechuun ani beeta kiristaanii hin gargaarre jechuudha. Ani rakkataa nama dhukkubsate tokko waan an gargaare sana baasee miidiyaa irratti poostiin goone jechuun ani nama rakkataa hin gargaarre jechuudha. Ani nama beelaa tokko laadhee fi nyaachisee waan an godhe sana baasee miidiyaa irratti poostiin goone jechuun ani nama beelaadhaa fi hin laanne jechuudha. Ani nama hin gargaarre jechuudha. Akkas miti. Namoonni baay'een akkasitti yaadu jechuudha. Namoonni baay'een isin barsiisan. Barsiisonni baay'een kana isin barsiisan. Macaafa keessaa isin barsiisan. Garuu gaafa isin immoo isa isaan isin barsiisan sana hojiirra oolchitanii deebisanii ofuma isaaniitti waan isin barsiisanii irraanfatanii maaliif eberuun gargaare miidiyaa kanarratti maqaan keessan hin dhaamne kan jedhamtu baay'ata. Nuyi dhimma namaa hin qabnu. Kan gargaarus keessaan gargaarra kan dhiisnus ni dhiisna namaafis jenneen goonu namaafis jenneen taanu namaafis jennee miidiyaa irratti isin baasnu waan goonu jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee immoo namoota baay'ee irratti waan arguuf jechuudha. Namoota baay'ee dubbatanii fi nama taazzaban irratti waan arguuf jechuudha. Yeroo baay'ee ni dadhabna hojiirra oolla jechuudha. Akkasuma immoo macaafa Maatiyos 5:21 yoon dogoggoruu baadhe maal jedhaa? Obboleessa kee obboleettii kee irratti hin eekkaminii hin tuffatinii yoo rakkoo irratti argite gorsi. Yoo rakkoo inni ofirraa qabaate ta'e gorsi. Obboleettii kee si biraa surree keewwattee jirti. Arma ishee irratti uffattee iddoo kaan qullaa deemti. Maaliif deemtaa qullaa kee? Sababni isaa maaliif jedhi obboleettii kee si biraa ishee Itoophiyaa ijaan arguu dandeessu. Dirqama obboleettii jechuun haadha kee kan deesse miti. Kiristaana kan ta'e hundiyyuu obboloota keenyadha jechuudha. Kiristaana ta'e fannoo kan ofirraa qabu hunduu obboloota keenyadha. Dirqama kan haadha kee keessaa baate miti obboleettii jechuun. Obboleettii kee ishee qullaa deemtu sana amma bukkee darbitee taazzabdu sana amma isheen qullaa deemtu sana taazzabdee bira darbitu waamii gaafadhu. Waa'ee amantaa isheen beektu ta'a. Caqasa macaafa quddisuu keessa iddoo kamtu akka shamarran akkasitti hin uffanne kan dubbatu isa kami jedhaati itti hima. Iddoo kamtu caqasa macaafa quddisii keessa iddoo kamtu dubarri akkanatti akka hin uffanne kan itti himu kan ibsu barsiisa taazzabuu iddoo kamitti uffanni dhiiraa shamarran uffachuu akka hin qabnu kan nu barsiisu macaafa quddisii keessa bakkee kami jedha barsiisa. Nuti waa'ee amantii wallaallee miti. Nuti waa'ee amantii akka uffanni dhiiraa surreen dhiiraa akka shamarran hin keewwanne ni beekna. Wallaallee miti ni dubbisnaas macaafa quddisii. Garuu bakki nuti jirruu fi haalli nuti jirru nuuf mijataa miti. Kanaafuu nuti immoo isinirraa baranna. Nus immoo kana keessaa akka baanuuf nu taazzabuu caala nu tuffachuu caala barsiisotas ta'a daaqonoota abbootas ta'a nuuf kadhadhaa. Kadhannaa keessanii nu yaadadhaa. Nus guyyaa tokko rakkoo kana keessaa baane mana amantaa keenyatti deebine kadhannaadhaan cimnee dhaabanne cubbuu keenya kanarraa gaabbii gallee nagaan akka biyya keenyatti galuuf kadhannaa keessanii nu yaadadhaa. Namoota surree keewwatan tuffachuu caala akkuma obboleettii kootii kana gaafii keessan nu gaafadhaa. Rakkoo keenya isinitti mannaa isin immoo kadhannaa keessanii nu yaadadhaa. Abbootis ta'a barsiisota. Dhaamsi